Godina Shawabaa Boosatitti addee kuulii hawaas dabalatee namoonni sadii ajjeefamuu jiraattonni waliif tiivitti himaniiti jiru. Waraanni Israa'el fi Filisxeen guyyaa 27ffaa isaatittis lubbuu ilmaan namaa nyaachaatuma jira. Kan jalqaba irratti hordofaa turtan matootii oduu guyyaa irraatiif qabannee isinii dhiyaanne akkam jirtan hordoftoota keenya bakka jirtan maratti nageenya keenya isin dhaqqabu jecha miidiyaa keessan waliif TV irraa oduu saatii kana akka isinitti himaa jiru ammoo an odii Musaati kallattumaan gara bal'ina oduu guyyaa irraatiif qopheeffannetti isin dabarsina. Naannoo Amaaratti tarkaanfii humnoota fiinxaaleeyyii faannoo Finjaan irratti fudhatameen nageenyi waarawaan mirkanaa'uu isaa tajaajilli koominikeeshinii mootummaa federaalaa ibseeti jira. Asaantii Mahammad guutuu gabaasa kana akka itti aanutti isin himti. Ibsi koomishiniin mirga namoomaa naannoo Amaaraa ilaalchisee baasee dhugaarraa kan fagaatee fi fudhatama kan hin qabne ta'uu tajaajilli koominikeeshinii mootummaa ibsa irra baaseen dubbateeti jira. Naannoo Amaaraatti tarkaanfii humnoota finxaaleeyyii faannoo ofiin jedhu irratti fudhatameen nageenyi waaraan mirkanaa'aa jiraachuu koomishinichi beeksisee jira. Tarkaanfii raayyaan ittisaa fi qaamoleen nageenyaa waliin fudhataniin garee kanarra miidhaa guddaan ga'uu ministeerri tajaajila koominikeeshinii mootummaa Dr. Laggasa Tulluu ibsa kennaniin himaniiti jiru. Finxaaleeyyii kun yeroo ammaa sadarkaa yaaddoo nageenyaa hin taane irra ga'uu qajeelchi labsii yeroo ariifachiisaa gamaggama taasiseen mirkaneessuus ibsa kanaan dubbataniiti jiru. በአማራ ክልል ራሱን በፋኖ ስም የሚጠራው የጽንፈኛ ዘራፊ ቡድን naannoo Amaaraatti gareen finxaaleeyyii fi saamtotaa kan faalloo jedhee of waamu gaaffii uummata Amaaraa da'oo godhachuun mootummaa filannoo uummataatiin filatame haala seeraa fi heera mootummaa faallessuun irree isaatti fayyadamuun hokkaraa fi jeequmsatti gargaaramuun jalqaba naannoo Amaaraa itti aansuun sirna federaalaa diiguun fedhii dinagdee fi siyaasaa kan mataa isaa karaa dabaa fi shiraattiin milkeessuuf kaayyeeffatee hojjechaa jiraachuu isaa irra deddeebiidhaan ibsa laachaa turuun keenya ni yaadatama. Gareen finxaaleeyyii kan hidhannoo jeequmsa saamichaa fi hokkaraan of ijaare kun balaa inni ittiin danqe kana qolachuudhaaf yeroo sanatti karaa idileetiin seera kabachiisuun waan dadhabameef mootummaan labsii yeroo hatattamaa labsuu fi hiizii hoogganaa waliigalaa kan yeroo koomaandi poostii gurmeessuudhaan gara sochii tarkaanfii fudhachuutti seenuun isaa kan yaadatamudha. Labsii kanas milkaa taasisuuf koreen qorannoo labsii yeroo ariifachiisaa jaarmiyaa garaagaraatiin jechuunis karaa opereeshiniitiin siyaasaan akkasumas walitti dhufeenya hawaasummaatiin naannicha qaxanaalee 4 koomaandi poostiidhaan gurmeessuun iddoo fi dhaabbilee garaagaraatti hojiilee hojjetaman irratti karoorri ba'eera. Karoora ba'e irratti ammoo qaamolee dhimmi ilaallatu wajjin waliigalteerra ga'amee gara hojiitti seenamee ture. Guyyaa kaleessaa koreen qorannoo labsii yeroo ariifachiisaa kun raawwii hojii hanga ammaa hojjetame gadi fageenyaan xiinxalee jira. Xiinxala kanaan hubachuun kan danda'ame naannoon Amaaraa fi sirni heera mootummaa diigamuu irraa baraaramuu isaati. Namoonni finxaaleeyyii kanneen waliin hidhata qaban taatota filmii dabalatee namoonni 3,200 ol to'annoo jala ooluu Dr. Laggasan himanii kanneen keessaa namoonni hubannoo malee hidhaman 1,051 qoratamuun gara maatii isaaniitti deebi'uu kaasaniiti jiru. Kana keessaa namoonni 931 leenjii haaromsaa fudhachaa jiraachuu fi 317 ammoo dhimmi isaanii qoratamaa jiraachuu dubbataniiti jiru. Namoonni 304 yakkaan kan gaafataman ta'uu qulqullaa'uu isaatis dubbatanii ammatti shakkamtoonni 11 ta'an qofti mana amala sirreessaa akka jiran Dr. Laggasan ibsaniiti jiru. Koreen qorannoo labsii yeroo ariifachiisaa haala jirutti dhiyeenyaan qorachaa jiraachuu dubbataniiti jiru. Naannoon Amaaraa sadarkaa diigamuurra ga'ee ture yeroo ammaa gara nageenya waaraatti ce'uus kaasaniiti jiran. Naannichatti hoggansi ga'umsa qabuu fi gurmaa'insa cimaa qabu gurmeeffamuu kaasanii hoggantoonni sadarkaa naannoo hanga gadiitti jiran leenjii haaromsaa fudhachuu isaanii ibsaniiti jiru. Humni finxaaleeyyii naannoo Amaaraa keessa socho'u yeroo ammaa abdii kutachuun iddoolee tokko tokkotti hojii tajaajila geejjibaa gufachiisuu fi hawaasa jeequrratti bobba'uu ibsaniiti jiran. Gareen saamtotaa kun gaaffii bu'uura uummata Amaaraa deebisuuf karoora kan hin qabnee fi garee ololaa ta'uu eeraniiti jiru. Olalli sobaa tamsa'aa ture yeroo ammaa ifatti mul'achuun garee kana uummatarraan adda isa baasuus kaasaniiti jiran. Gareen kun siyaasa bu'uura hin qabne kan uummata naannichaa hin fayyadnee fi yaada dhukkubsataa qabatee kan socho'u ta'uu kaasaniiti jiru. Koreen hojii garee kanaa qulqulleessuu ammas hojii isaa cimsee kan itti fufu ta'us himaniiti jiru. Ibsi koomishiniin mirga namoomaa
naannoo Amaaraa ilaalchisee baase dhugaarraa kan fagaatee fi fudhatama kan hin qabne ta'uu kaasuun uummanni naannoo Amaaraa lammiilee Itoophiyaarraa addatti gaaffii addatee hin qabu kan jedhan ministeerichi gaaffiin uummata kanaa kan deebi'u karaa nagaatii fi mariidhaan qofa akka ta'es himaniitii jiru. Godina Shawaa Bahaa Aanaa Boosatitti aadde Kuulii Hawaas dabalatee namoonni 3 ajjeefamuu jiraattonni naannichaa waliif TV'tti himaniitii jiru. Ajajaan poolisii Aanaa Boosat garuu dhimma kana akka quban qabne waliif TV'tti himeetii jira. Waayilli keenya Daani'eel Tasfaayeedha. Guutuu gabaasa kana akka itti aanutti isinii dhiyeessa. Haati waan hundumaati. Haadha siinqeetii, deessuudha, soortuudha, guddiftuudha jedhamuun safuu fi kabaja qabdi. Oduun Shawaa Bahaa Aanaa Boosatii dhaga'ame garuu uummata baay'ee naasisee dheekkamsa kaaseera. Hatilmaan torba aadde Kuulii Hawaasii fi namoonni 2 onkololeessa 19 bara 2016 ajjeefamuu miseensi maatii waliif TV'tti himan. Obboleessa abbaa kiyyaatu fuudhee jechuudha. Mana keessa ooruun ishii dalluma jala jira. Dallaarraan hiixattee horiin midhaan seeninna jettee dallaarraan hiixattee ooruu ishii kana laalte hogguu kana isaa immoo waraanni makalakaan kun achi dallaa jala jiru jechuudha. Ishiin immoo isaan hin agarre dura dallaarraan midhaan laallattee gisee deebitu nu laaltaa mafi jaanii karraan ittoon lammanii isin hin laalleanii midhaanan laallattee jetteen. Sanaan booda biraa dhiisanii birumaa deemaniituma karaa gahanii itti mari'atanii itti ol deebaniituma manaa fuudhanii ilmaan kan keetis muka jiruu mati ilmaan kan kee faadhaan hojjeessaa jiru situ qallabee nutti ergaa jira. Kajaaniin dubbuma tanaaf fuudhanii deemaniini kaambisoo guddoo geessanii jechuudha. Aduu guyyaa 19 ajjeesan. Aduu guyyaa 14 qabamtee aduu guyyaa 19 duutee jechuudha. Hojjaa duraa galgala sa'a 2tti. Guyyaa aduu guyyaa 20 jechuudha. Sa'a 6-7 jidduutti nuumti ofii keenya dhanneetuma baannee kaafnee jechuudha reef bootadha. Magaalaa Walanjittii iddoo Goorgisii jedhamtutti awwaallee jechuudha jara sadeenu. Miseensi maatii kun akka jedhanitti ilma keetu bosona jira shanee qallabda jedhaniiti ajjeesanii jedhu jiraataan aanichaas kanuma mirkaneessan. Sababni ishiitti qabamtee waan birootiif miti bakka shanee qallabdaadha. Shanee qallabdaa ilma kee faada basitti nu fixaa kajaaniin kanuma bakka wanti biroon jiru kasaafuma kanaaf duuti. Harmee kanaanis hidhata waraanaa bosonaa wajjin hidhata qabdaa daa'ima kan keetu bosona keessa jira jedhaniiti kan isaa warra sana wajjin ajjeesanii warra sanis immoo isinis hidhata warra bosonaa wajjin qabdu jedhaniiti maqaa akkasii saniin kan isaa warra kana hundaa fixuu danda'anii haalli jiru haala kana gaa baay'ee nama gaddisiisaa. Ijoollee torba qabdi. Ijoollee torba qabdi. Kanuma sababni ishiin manaa fuudhamtee lubbuu ishee itti dhabdeef bakka. Komaander Mohammad Sufaa ajajaan poolisii Aanaa Boosat immoo dhimma kana nan dhaga'e malee quban qabu jechuun waliif TV'tti himan. Waliif TV irraan bilbilee Daani'eeliin jedhama. Maal barbaadan dhimma irraa? Ajjecha aadde Kuulii Hawaasii fi namoota biroo 2 dabalatee aanaa keessatti ta'ee maal quba qabdu? Ana jecha kana haasawaan nagaa malee quban qabu. Heloo dhagaan jira. Heloo. Haasaan nagaa malee. Tokkoffaa waajjira poolisii keessaa akkas ta'e ilaalchi jiru tokkollee inni isaa akka dhugummaa isaa akka fidan hin beeku. Dhugaan akkasii nu biran jirtu. Hin nageenyalleeni. Gaafa gaafni garaagaraa waan akkasii bilbilee gaafatu ni dhagayaa. Aanaan Boosati haala nageenyaatiin hin beekamti. Qaamni nageenya garaagaraa aanaa kana keessa jira. Keessaayyuu abaaboo shaneen gochoo asiin hawaasa nagaa gochaa jirtu dhaabbatanii qaamni nageenya ittisuudhaaf as keessa jiru baay'eedha. Namni nama qabeessa irratti dhiyeessa. Namni hanga ammaa waajjira poolisii irratti dhiyaatee waajjira poolisii keessaa bahee akkas ta'e illee hin jiru. Nagarallee hin beeku illee ni hanga dhaqu. Namooti kun isin biratti ni dhabnee? Ni dhabnee namoonni kunniin. Dhugaa kana immoo hawaasa irraa qulqulleessuu hin danda'amu. Ajjechaan kun kan raawwatame Aanaa Boosat bakka Garrii jedhamu iddoo Soogiddoo jedhamutti yoo ta'u namni ajjechaa kana raawwate eenyu yoo jennu jiraattonni akkas nuun jedhan. Ajjechaa kana kan raawwate waraana mootummaa raayyaa ittisa biyyaa jechuudha. Sana dura naannoo sanatti rakkoo wayii waraana bosonaatii fi waraana mootummaa gidduutti lolli ture. Erga lolli sun tureen booda waraanni mootummaa iddoo sana dhaqee uummatuma naannoo sanitti argate guuratee ture. Naannoo Soogiddoo iddoo jedhamtutti jechuudha. Addeessa iddoo jedhamtutti. Sana booda erga namoota san qaqqabeen booda warra kanas waraanuma sana keessatti yommuu warra sana qaqqabu warra sana keessaa qaqqabee erga qabeen booda warra kana dhaqee kan hidhe. Torbee 2 dura gama namoonni ture naannoo torbee 3 torbee 4 erga
Boosat keessatti haalli ulfaatan namoota baay'ee qabanii hidhuu jalqabanii ajjeesuu jalqabanii. Warra miidiyaa irra deemu kana malee san duras namoota baay'ee maatillee horii baay'eellee mana keessatti fixanii namoota miidiyaa irratti hin bahin namoota baay'eetu ture. Kun immoo warri amma fixan kun ganda warruma sana keessa naannoo iddoo aanuma Boosat ganda garri bakka jedhamutti namoota 4 haati tokko kan bira jirtu qabanii achuma garrii keessa iddoo Soobiddoo jedhamtu kaambii waraanatu jira. Achitti dhaqanii hidhanii ergachitti dhaqanii hidhanii xiqqoo tursiisaniin booda halkan naannoo sa'aatii 6 afran isaaniitu baasanii. Afran isaaniitu erga baasaniin booda achittis haadha sanis dabalatee hunduma isaanii meeshaatti dhukaasanii ajjeefanii biraa deemanii akka carraa ta'e afran isaanii keessaa inni tokko lubbuudhaan hafee jira. Warri hafan dhiira nama 2 fi harmeen miidiyaa irra deemaa jirtu kun hin du'anii. Erga ajjeesaniin booda reeffallee akka fudhanne irraa nama dhoowwaa turanii. Kan isaan du'anii gaafa hojjaa duraa ture. Hojjaa duraa naannoo sa'aatii halkan keessa kan isaan ajjeesanii halkan keessa ajjeesanii ganama uummanni gaafa dhufu akkam fudhanne reeffirraa nama dhoowwaa oolanii erga reeffa ajjeesanii oolchanii halkan lammatatti gaafa deebi'u uummanni gaafa waraanni naannoo sanarraa dhaqu biraa karaa iddoo biraa socho'u dhaqanii uummanni suuta je'ee reeffa kan fudhatee kaleessa naannoo sa'aatii 11tti awwaalanii. Aadde Kuulii Hawaas dabalatee namoonni 2 onkololeessa 19 bara 2016 halkan sa'aatii 2tti ajjeefamuu jiraattonni waliif TV'tti himan. Namoonni ajjeefaman kun inni tokko Gadaa Godaanaa Kumbii jedhama. Harmeen immoo Kuulii Hawaas jedhamti. Inni tokko immoo Boruu Baqqalaa Garbii jedhama. Kan lubbuun hafe Kan lubbuun hafe kana yaadadha. Komaandar Mohammad Suufaa mootummaa fi hawaasa walitti buusuuf kan hojjetamaa jirudha. Dhimmicha qorachaa jirras jedhan. Taatee akkasiitiin uumamin naawwanni jennullee shakkii qabna. Mootummaa namni biraas tooftaa kana fayyadameetiin mootummaa fi hawaasa walitti buusuudhaaf waan akkasii uumuu danda'a wanni jedhudha dhaabbannee wanni qorachaa jiru jira. Inni qulqulleessuudhaaf yaalii godhaa jiru jira madda isaarra gahuu hin dandeenye malee. Namoonni ajjeefaman kun siyaasa keessaa hirmaannaa kan hin qabneedha kan jedhan jiraattonni kun kan harmee kana ammoo ilmi kun waggaa 18 ol ta'ee jira akka seera biyya kanaattis nama waggaa 18 ol ta'eef haati kun itti gaafatamtuu miti jedhan. Hirmaannaan qabdu hundumarraa siyaasa kamiirraa bilisa isheen bakka horsiisee bulaadhaan lafa ofii qotachuu malee siyaasa kamiyyuu keessa hin jirtu isheen. Namoonni kun hawaasa keessatti hundumti isaanii namoota nagaati horsiisee bulaa uummanni kun baay'ee isaati horsiisee bulaan akkuma beeknu uummatuma keessatti qotateetuma sa'aatiin kun sa'aatii amma itti waan qotatan sana maatarraa galfatanidha. Uummanni kun hundumti isaatu nama nagaa nama horii ofii obbaafatee lafa ofii qotatee jiraatudha. Wanti siyaasni isaan itti beekamanis hin jiru. Warri dhiiralleen akkasitti beekamu harmeen immoo akkuma waliigalatti akka beekamutti dubartiin siyaasa kamiyyuu keessa kan jirre isa achi lolus isa gamaachi as lolu keessas akka hin jirre beekamaadha. Osoo jiraatte iyyuu immoo akkuma seerri biyya keenyatu daa'imni tokko umurii 18 ol erga ga'e haadhaa miti abbatti iyyuu akka mulle beekamaadha. Kanaaf haati kun ilmi kiyya nama akkasii haa ta'u jettee yookaan immoo ilmi kiyya gaarii yookaan badaa haa ta'u jettee miti kan deessu gadaamessi kennaa waaqa waan ta'eef kennaa sana deessee erga deesseen booda filannoon immoo kan abbicha saniitii isa sana kan murteessu isiidhaa miti waan ta'eef kan iseedhaa waan jedhamu hin qabu. Namootuma nagaa kanarratti uummata kana sirriitti dallansiisuudhaaf uummata kana aarsuudhaaf yookaan immoo haaloo baannaadhaaf namuma nagaa kanarratti raawwate malee siyaasni isaan keessatti hirmaatanis yookaan immoo gochi isaan godhanii qabatamaan ragaan irratti argamee ragaa saniif jecha duutitti murteeffamtee seerri haa du'anii jedhetti murteessan jiru jechuudha. Ajajaan poolisii aanaa Boosat Komaandar Mohammad Suufaa rakkoo nageenyaa aanichatti ta'aa jiruuf abaa'oo shaneetti quba qaban. Ammoo garaa keessan wanti isin gochaa jirtan jira wanta kana qulqulleessuudhaaf. Qulqulleessuudhaaf wanti deemamaa jiru jira. Meebii ajjecha naannaa kana keessatti jiru keessattuu diinni abaa'oo shanee kuni nama yeroo adda addaa tarkaanfii irratti fudhata. Konkolaataa irraa nama guuteetiin mallaqa gaafata barbaade kafeedhaan ajjeesaa kafeedhaan mallaqa humnaa ol gaafatee gadhiisa. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti 22 bara 2014 godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaalleetti miseensonni Gadaamichillee qaamolee nageenyaan ajjeefamuun dheekkamsa guddoo kaasee ture.
Lixa Oromiyaa godinaalee Wallaggaa arfan keessumaa immoo Qellem Wallaggaa fi Wallagga Lixaa yeroo baay'ee miseensonni maatii isaanii miseensa waraana bilisummaati jedhamuudhaan murtee seeraa malee akka ajjeefaman ibsamee jira. Dhaabbileen mirgaaf dhaabatan ajjechaan adeemsa seeraa sarbuun raawwatamu akka dhaabbatu irra deddeebiidhaan gaafachaa turuun isaaniis kan yaadatamudha. Mootummaa federaalaatii fi aangoota Tigraay jidduutti nageenyi eega bu'ee har'a waggaa tokko guuteeti jira. Bu'uuruma waliigaltee kanaatiin naannicha keessatti nageenyi waarawaan argamus garuu bakkeewwan garaagaraa keessatti rakkoon deeggarsa namoomaa akka jiru Human Rights Watch gabaaseeti jira. Guutuu gabaasa kanaa ammoo Girmaa Guddisaatu isinitti hima. mootummaa federaalaa fi TPLF gidduutti erga araara buusanii waggaa tokko har'a guutanii jiru. Waraanni waggaa lamatti siquu kaaba Itoophiyaatti mootummaa federaalaa fi TPLF gidduutti deemaa ture marii nagaa buusuu Afrikaa kibbaa magaalaa Pretooriyaatti gaggeeffameen erga araarri bu'ee har'a waggaa tokko guutee jira. Qaamoleen lamaan kunneen mootummaa federaalaa Itoophiyaa fi aangawoonni Tigraay araara kan buusan akka lakkoofsa faranjoota 9/2022 Afrikaa kibbaa Pretooriyaa keessa ture. Waliigalteen kunis gamtaa Afrikaatiin durfamu kan gaggeeffame yoo ta'u araara kanaan nageenyi waarawaan Itoophiyaa keessatti akka dhufu sababa ta'ee jira. Mootummaan Itoophiyaa fi aangawoonni TPLF nagaa buusuu isaanii hordofee michoonni Itoophiyaa idil addunyaa hedduun isaanii gammachuu isaanii ibsataa turuun isaanii kan yaadatamudha. Naannoo Tigraay keessatti waraanni hamaan du'a lammiilee nagaatiif sababa ta'ee jira. Yeroo ammaa kana keessatti ammoo naannoo Tigraay keessatti nagaan waarawaan argamus namoonni naannoo waldhabdeen keessa turan ammallee rakkoo hamaa keessa jiraachuu itti aantuun daayirektara dhaabbata mirga namummaa gaanfa Afrikaa Laatishaa Baayidar himaniitii jiru. Waliigalteen 9/2022 kun ammoo tarkaanfiiwwan ijoo hammata keessaa lammiilee nagaa eeguu tajaajila bu'uuraalee deebisanii ijaaruun akka eegalan gochuun gargaarsa namoomaa danqaa hin qabne lammiileef dhaqqabsiisu namoonni biyya keessaa buqqan gara naannoo isaaniitti akka deebi'an dandeessisu akkasumas imaammata haqa ce'umsa akkasumas itti gaafatamummaa mirkanaa irratti xiyyeeffannoon akka hojjetamu waadaa mootummaan Itoophiyaa galee ture. Qaamoleen kunneenis waliigaltee kana to'achuuf mala hordoffii gamtaa Afrikaa taasisuu irratti waliigalanii jiru. Bu'uura waliigaltee Pretooriyaatiin mootummaan federaalaa meeshaa waraana ulfaataa ta'an humnoota waraana Tigraay irraa hiikkachisuun isaas kan yaadatamudha. Dabalataanis waraanni Eertiraa naannoo Tigraay keessa akka bahu kan jedhu waliigaltee kana keessatti kan hammatame yoo ta'u waraanni Eertiraa garuu yeroo jedhame keessatti bahuu hin dandeenye ture. Garuu turtii ji'oota muraasa booda mootummaan Eertiraa waraana isaa gara daangaa isaatti sochoosuu danda'ee jira. Waggaa darbe keessa qaamonni wal lolaa turan naannoo Tigraay keessatti dhiittaa mirga namoomaa raawwachuu isaanii Human Rights Watch beeksisee jira. Dabalataanis qaamonni mirga namoomaa sarban akka qoratamanii fi yakkawwan naannicha keessatti raawwatamaa ture qaama walabateen akka qoratamu dhaabbata mootummoota gamtoomanitti Human Rights Watch koreen of danda'e dhaabbatus gara hojiitti akka hin seennee fi diigamuun isaas kan yaadatamudha. Humnoonni Eertiraa naannoo Tigraay keessatti ajjechaa haleellaa saalaa butamuu fi saamicha raawwatanii jiru. Dabalataanis gargaarsa namoomaa gufachiisuun naannicha irratti dhiibbaa godhaa turanii jiru. Taateen kun ammoo dhaabbata gamtaa Afrikaaf qormaata guddaa ta'us marii araara Pretooriyaatiin gamtaan Afrikaa milkaa'uu danda'ee jira. Lixa Tigraay keessatti hanga ammaatti dhaabbileen gargaarsa namoomaa baay'inaan dhaqqabamaa hin taane keessatti finxaaleeyyiin naannoo Amaaraa jedhamuun beekaman uummata Tigraay gidirsaa jiraachuu itti aantuun daayirektara dhaabbata mirga namoomaa kan gaanfa Afrikaa Laatishaa Baayidar himtee jirti. Waldhabdeen hidhannoo 9/2020 kaaba Itoophiyaa keessatti dhalateen namoota miiliyoonaan lakkaa'aman qe'ee isaaniirraa akka buqqaan godhee jira. Danqaan gargaarsa namoomaas akka uumamu ta'ee jira. Tigraay keessatti tajaajilli bu'uuraa kanneen akka tajaajila baankii, tajaajila ibsaa, tajaajila telekominikeeshinii fi kanneen biraa deebi'uu fi gargaarsi namoomaa waggoota lamaaf addaan dhaabbatee ture waliigaltee booda deebii argatanii jiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti sagantaa nyaata addunyaa fi ejensii misooma idil addunyaa United States deeggarsa nyaata Tigraayiif kennamu sababa kanaatiin akka addaan citu murteen darbee ture. Mariin Pretooriyaatti gaggeeffameen araarri erga bu'ee booda aangawoonni magaalaa fi pirezidaantoonni naannolee gara naannoo Tigraay imaluun balaa waraanni uummataa fi qabeenya irratti geessee erga daawwatanii booda deeggarsa barbaachisu taasisuuf waadaa galanii jiru. Dabalataanis waggaa isaatti har'aa gabaasni duula midhaan sassaabu jedhu miidiyaaleen naannichaa gabaasuu irratti argamu. Bulchiinsa godina bahaa Tigraay qofa keessaa midhaan gara 160 ta'u duula sassaabbii waamame kanaan walitti qabamu miidiyaan naannichaa bulchiinsa godinichaa wabeeffachuun gabaasee jira. Tigraay godina bahaatti rooba bara darbee lafti hektaarri 75,549
midhaan adda addaatiin erga waraanni dhaabbatee uwwifamee jira. Kana keessaan gammaatti lafti hektaara 45,000 ol yookiin gara 160 ta'u midhaan duula taasifameen irraa sassaabamuu gabaasni kun akeekee jira. Hojjettoonni mootummaa, humnoonni nageenyaa fi kanneen biroo 13,000 ol ta'an midhaan sassaabuu isaanii miidiyaaleen naannichaa kan gabaasan. Maatiin wareegamtoota lola kanaas lafa hektaara 2,943 irra midhaan isaanii sassaabuu isaanis ibsaniiti jiru. Qonnaan bultoonni hundi duula kana gargaaramuun rooba waqtii isaa hin eegganneen midhaan isaanii akka hin miidhamneef dafanii akka sassaaban dhaamaniiti jiru. Human Rights Watch, VOA fi DW wabeeffannee jirra. Jilli pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaatiin durfamu godina Shawaa Lixaa aanaa Ejereetitti hojii facaasa qamadii jallisii jalqabsiisanii jiru. Guutuu gabaasa kanaa Daraartuu Garbaa akka itti aanutti isinii himti. Harraa godina Shawaa Lixaa aanaa Ejiree fi godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa Sabbataa hawaas ganda Awwaash Ballootti argamanii misooma qamadii bonaa akka eegalchiisan mootummaan naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa dubbatanii jiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa utubaa diinagdee biyyaa kan ta'e qonnaa ammayyeessuun hiyyummaa seenaa taasisuurra darbee badhaadhina hunda galeessa mirkaneessuuf tarkaanfiilee adda addaa fudhachaa akka jiranis himaniiru. Tarkaanfiiwwan kanneen keessaa misoomni qamadii jallisii bonee tokko yoo ta'u, akka naannoo Oromiyaatti qamadii alaa galuu biyya keessatti oomishuun fedhii biyya keessaa guutuurra darbee gabaa biyya alaatti erguun sharafa alaa argachuun labsii Adaamaa jedhamu bara 2013 labsuudhaan hojiitti galuus ibsaniiru. Misooma qamadii bonaa akka naannootti waggaa 4 dura hektaara 7,000 qofaan jalqabnee bara kana lafa hektaara miliyoona 2.6 misoomsuun callaa kuntaala miliyoona 500 ol argachuuf karoorsinee hojjechaa jirra kan jedhan obbo Shimallis haaluma kanaan hanga guyyaa har'aatti lafa hektaara 525 ta'u misooma qamadii jallisiitiin uwwifameera jedhani. Rooba ganna darbeetiin ammoo lafti hektaara miliyoona 2.4 qamadiin uwwifamee sassaabamaa kan jiru yoo ta'u, kanarraas callaa kuntaala miliyoona 81 ol ni argannaa jedhamee tilmaamamaa jedhani. Walumaa galatti qamadii rooba gannaa fi jallisii bonaatiin misoomurraa callaa kuntaala miliyoona 186 argachuuf karoorfamee hojjetamaa akka jirus himaniiru. Hanga ammaatti ogeeyyiin dirree qonnaa keenyaa ooyiruu keessa oolanii buluun qonnaan bulaa fi horsiisee bulaa waliin ta'uun raajii hojjechaa jiru. Karoora bara kanaanis rakkoo bishaanii fi deeggarsa ogummaa akka malee akka raawwan imaanaa jechuun barbaadaa jedhaniiru. Qonnaan bulaa fi horsiisee bulaan keenya midhaan facaastanii halkaniif guyyaa akka kunuunsifattan akkasumas galii argattan irraa akka qusattan dargaggeeyyiin keenyas qabeenya akka horattan jecha ogeeyyiin qonnaa fi hooggansi sadarkaan jiru deeggarsa hunda galeessa akka taasistan isin hubachiisuun barbaadaa jedhaniiru. Ministeerri dhimma alaa hojiilee dippiloomaasii siyaasaa milkaa'an dippiloomaasii dinagdeetiif carraa bal'aa uumeeti jira jedhe. Dippiloomaasii siyaasaatiin hojiileen milkaa'an geggeeffamee jiru dippiloomaasii dinagdeetiif carraa bal'aa uumuu ministeerri dhimma alaa beeksiseeti jira. Dubbimaan ministeera dhimma alaa Ambaasaadar Mallas Alam hojiilee dippiloomaasiitiin hojjetaman ilaalchisuudhaan ibsaa bal'aa miidiyaaf kennaniiti jiru. Hojiilee dippiloomaasii baatiiwwan 3 dabran hojjetamaniin dhagahamtummaan dhiibbaa uumtummaa fi fayyadamummaan dinagdee gama garagaraatiin milkeessuun hojiilee milkaa'oon hojjetamanii jirus jeeti jira. Sadarkaa dureewwanitti daawwannaan biyyoota garagaratti geggeeffamaniin hawwattummaan investimentii alaatis dabaleeti jira jeeti jira. Akkasumas waliigalteewwan filmaata dinagdee faayidaa biyyaa haalaan eegsisan geggeeffamuu isaa Ambaasaadar Mallas Alam himaniiti jiru. Baatiiwwan 3 dabran keessattis ammoo gama turizimiitiin tekinooloojii fi dippiloomaasii dinagdeetiin hojiileen bal'aan hojjetamuu isaatis himaniiti jiru. Milkaa'inni gama dippiloomaasii siyaasaatiin hojjetame hojiilee kanneeniif ammoo gumaacha olaanaa kan qabu ta'uunis himameeti jira. Foorumii AGOAadhaa kamisa dhufu Afrikaa kibbatti jalqabu irratti biyyoonni Saharaa gadi qaraxarraa bilisa ta'anii gabaa Ameerikaatti akka hirmaataniif hayyama dheeressuun ijoo dubbiitti ta'a jedhameeti eegama. Guutuu gabaasa kana ammoo Beenyaa Shiiramuu akka itti aanutti isinitti hima.
Sagantaan Ameerikaa biyyoonni Afrikaa saaraan gadi qaraxarraa bilisa ta'anii gabaa Ameerikaa akka argatan eeyyamu dheeressuun isaa ajandaa waltajjii daldala seera guddinaa fi carraa Afrikaa Ameerikaa yookaan AGOA kan kamisa dhufu Afrikaa kibbaa Johannesburgitti jalqabu irratti ijoo dubbii olaanaa ta'a jedhamee eegama. Bakka bu'aan daldala Ameerikaa Ambaasaadar Kaatiriinaa Taayii fi itti aanaan gargaara ministeera haajaalaa dhimma Afrikaa Jooyi Baansuu dabalatee qondaaltonni guyyoota sadan dhufan keessatti hooggantootaa fi qondaaltota Afrikaa Johannesburg keessatti walarguun dhimmoota biroo keessaa AGOA dheerachuu danda'uu fi karaalee faayidaa isaa fooyyessuu danda'an irratti mari'atu jedhamee eegama. Waltajjiin kunis kan jalqabu pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden erga Niijer, Yuugaandaa, Rippaabilika Giddugaleessaa Afrikaa fi Gaaboon ulaagaa guutuu waan hin dandeenyeef tarree fayyadamtootaa keessaa baasuuf akka yaadan erga beeksisanii guyyoota muraasaan boodadha. AGOA'n seera Ameerikaa kan biyyoonni Afrikaa saaraan gadi olaantummaa seeraa kabajuu fi mirga namoomaa eeguu dabalatee aalduree murtaa'e yoo guutan qaraxarraa bilisa ta'ee gabaa Ameerikaa akka seenan eeyyamuudha. Yeroodhumaaf bara 2015 waggaa 10f kan dheerate yoo ta'u fulbaana bara 2025tti kan xumuramu yoo ta'u murtoon dheerachuu danda'u koongireensii Ameerikaa irratti kan hundaa'uudhas jedhamaa jira. Biyyoonni Afrikaa AGOA irraa fayyadamoo ta'an dheerachuu dhimmichaa akka dhiibbaa taasisan ni eegna. Sababni isaas fayyadamoo ta'aniirus gariin isaanii immoo kana caalaa fayyadamoo ta'anillee ammas dhimmicha irratti dhiibbaa taasisuu akka qaban kan himan ogeessi hariiroo idil addunyaa Piroofeesar Joan Istir Mooluudha. Keessattuu AGOA'n guddina dinagdee Afrikaa jajjabeessuu fi Rippaabilikaanotaa fi Dimookiraatotaan deeggaramuu waan ta'eef barbaachisaa ta'uus dubbataniiru. Baayiden xalayaa miseensota koongireensii Ameerikaaf barreessaniin akka jedhanitti Niijer, Yuugaandaa, Rippaabilika Giddugaleessaa Afrikaa fi Gaaboon waliin walitti dhufeenya cimaa qabaatanis yaaddoo Ameerikaan ulaagaa AGOA kabajuu dhabuu isaanii ilaalchisee akka hin hirmaanne dubbataniiru. Niijerii fi Gaaboon eegumsa heddummina siyaasaa fi olaantummaa seeraa hundeessuuf yookaan tarkaanfiitti uffisa qabu gochuu akka hin dandeenye kan dubbatan yoo ta'u Rippaabilika Giddugaleessi Afrikaa fi Yuugaandaan immoo mirga namoomaa sadarkaa addunyaatti beekamtii qabu sarbama hamaa akka raawwatan kaasuun isaanii ni yaadatama. Mootummaan Ameerikaa dhiyeenya kana jalqaba bara kanaa fonqolcha waraanaa erga raawwatteen booda gargaarsa maallaqa Gaabooniif godha harka caalu addaan kuteera. Ji'a caamsaa keessa Baayiden seera farra saala wal fakkaataa falmisaa ta'e ragga'uu isaa hordofee Yuugaandaan AGOA keessaa baasuun qoqqobbiin akka irra kaa'amu doorsisaa turaniiru. Itoophiyaan fayyadamaa carraa gabaa AGOA kanarraa argachaa turtus sababa waraana kaaba biyyattiitti bara 2022 mudateen carraa kana keessaa baateetti. Afrikaan kibbaa mataan ishee AGOA keessatti hirmaannanitti fufuun ishee bara kana yeroo miseensonni mana maree Ameerikaa paartilee Rippaabilikaanotaa fi Dimookiraatotaa irraa dhufan AGOA keessatti hirmaachuuf ulaagaa guutuu ishee irratti gaaffii kaasan Raashiyaan waraana Yuukireenii waliin qabdu gidduutti meeshaa waraanaa dhiyeessiteetti jedhu kaasuun qorannoo jalaa galeera. Waltajjiin kun biyya adda taatetti geggeeffamuun Afrikaa kibbaaf dhiibbaa walitti dhufeenya cimaan Moskoo waliin qabdu laalchisee ergaa dabarsuufis waamicha dhiyeessaniiru. Ergasii qorannoon pirezidaantii Siriil Raamaafoosaan muudamee Afrikaan kibbaa Raashiyaa meeshaa waraanaa akka hin dhiyeessine qulqulleesseera. Raamaafosaanis jimaata dhufu waltajjii kanarratti haasaa ni taasisu jedhamee eegama. Afrikaa Niwus wabeeffanne. Oduu biyya alaatiin ammoo waraanni Israa'elii fi Filisxeen eega jalqabe guyyaa 27ffaa isaattis lubbuu dhala namaa nyaachumatti jira. Eega jalqaba baatii onkololeessa dabree irraa jalqabe Israa'el haleellaa haaloobaannaa akka adeemsaa jirtu himaa jiraattus garuu sadanni Ijiptii argadhe jette lammiiwwan Filisxeen mara karaa gammoojjii Siinaatti godaansisuuf kan jirtu ta'uu kan agarsiisu ta'uu mootummaan Ijiptii himeeti jira. Guutuu gabaasa kanaa ammoo boruu mashii akka itti aanutti isin hima. Fiixee kaabaa haga kibbaatti babal'annee isin eeguurratti argamna. Ittisaa fi qolannaa milkaa ta'e kaleessa naannoo galaana diimaatti taasifneeti jirra. Amma yennaa murteessaa keessatti argamna. Diinonni keenya fiixee lamaan nu gaadurratti argamu. Nutis ammoo if eeggannoo gama maraan cimsineeti jirra. Loltoonni ittisa qilleensaa balaa kamirraayyuu uummata keenya eeguudhaaf qophii ta'uu isinti himuu barbaanna. Kun yaada humni ittisa qilleensaa Israa'el har'a karaa xurree miidiyaa hawaasa isaatiin uummata Israa'eliitiif qoodeedha. Israa'el gama kaabaa fi kibba
garee Libaanosii fi Yaman keessaa munyuuquun lolamuu irratti argamti. Israa'el hanga ammaatti boombii toonii 18,000 ta'u Gaazaa irratti harcaaftee ka jirtu yoo ta'u, Huutii fi Hizbollaahi ammoo Hamaas waliin dhaabbatanii aantummaa isaanii agarsiisaatii jiru. Lolli Israa'el fi Falasxiin haga eegalee har'a guyyaa 26 irratti argama. Loltoonni Huutii fi Hizbollaahi ammoo Israa'el haleelluun akka lolli gara biyyoota baajiddu galeessaatti babal'atuu fi balbala saaxee jirti. Loltoonni Huutii haleellaa misaa'ilaa balaastikaa fi diroonii kibba bahaa Israa'elitti raawwatu kan ibsan yoo ta'u, Hizbollaahi ammoo gama kaaba Israa'eliitiin haleellaa raawwateen loltoota Israa'el 120 ajjeesuu har'a ibseetii jira. Israa'el ammoo haleellaa haaloo baafannaa eegalteeni haga ammaatti boombii toonii 18,000 ta'u magaalaa Gaazaa irratti harcaattee jirti jechuun maddi oduu Anaadooluu gabaasee jira. Kunis boombii gaafa waraana addunyaa lammaffaa Ameerikaan magaalaa Hirooshimaa irratti raawwatte dachaa 1.5 caala jechuun maddi ejensii oduu Anaadooluu kun balballoomseetii jira. Israa'el haleellaa kanaanii lubbuu lammiilee Falasxiin 10,000tti siqanii yoo galaafat magaalaa Gaazaa gara dirree caccabaanitti tuulametti geeddaraatii jirti. Manneen 200,000 ol ta'an kan caccabaniiran yoo ta'u, 32 ta'an ammoo guutumatti tajaajila kennuu haalan dandeenyeen barbadaaniitii jiru. Hezbollaahi gareen biyya ollaa Israa'el Libaanos keessatti aangoo guddaa qabuu fi milishoonni Huutii Yaman keessatti munyuuqan Israa'el maddii kaabaa fi kibbaatiin haleeluun aantummaa Hamaasii fi qaban yoo agarsiisan Israa'el walta cumuu irratti argamu. Huutiin garee milishoota guutuu Yaman hogganuuf qabsaa'u yoo ta'u, kaleessa gara barii gula ammoo kibba Israa'el maddii kibba naannoo daangaa Jordaniif Masriitti haleellaa misaa'ila balaastikaa fi diroonii raawwachuu isaanii addeessaniitu jiru. Israa'el garuu rophilaa waraanaa abbummaan isaa ka garee Yaman ta'e naannoo magaalaa Israa'el cinaa galana diimaatti argamtu Ilaati jedhamtu gubbatti dhoottee lafa buusuu addeesseetii jirti. Milishoonni Huutii ammoo Yaman keessa mandheeffatan kun maddii kibba bahaa Israa'eliitiin haleellaa tasaa misaa'ila balaastikaaf diroonii deeggarameen Israa'el tumuu mirkaneessaniitu jiru. Dubbii himaan milishoota Huutii Yahiyaa Saareenii ibsa karaa miidiyaatiin kennaniin Israa'el marroo sadaffaaf tumneetii jirra, ammas haleellaa itti aanu akka raawwannu ibsuu barbaanna jechuun dhaadataniitu jiru. Oduu dabarsaan milishoota Huutii Saareen milishoonni Huutii haga weerarri Israa'el Gaazaa irratti dhaabbatuu fi moonaa Huutii tuquu dhiisutti nutis tarkaanfii waraanaa addaa fudhachuu fi ka qophoonu ta'uu in ibsina jechuun akeekkachiisaniitii jiru. Torbaan darbe Israa'el gareen finciltoota Yaman kan Iraaniin deeggaramu diroonii magaalota Masrii 2 keessatti dho'insa uume erguunii himatamtee ka turte yoo ta'u, kaayoon haleellaa diroonii kanaa ammoo Israa'el haleeluu fi yaaddamee akka ta'e Israa'el addeesseetii jirti. Huutiin garee qeedhoo amantoota warra Yaman yoo ta'u, bara 1993 bulchiinsa Saadaat keessatti nama fincila jalqabaa gurmeesse Muhammad al-Huutii fi obboleessa isaanii Hussein al-Huutiin kan hundeeffamedha. Kaayoon milishoota kanaa ammoo Yaman hunda bulchuu fi sochii farra impaayiraalistoota warra alaa kan akka Ameerikaa, Israa'elii fi Saawud Arabiyaa faccisuuf hundeeffame jedhameetu yaaddama. Gareen milishootaa kun ammoo baroota Yaman lolatti galte keessaa haga har'aatti haleellaa misaayilaa fi diroonii irra deddeebiidhaan magaalota Saawud Arabiyaatti raawwatu Ameerikaa fi Israa'el ibsaa turaniitii jiru. Haa ta'uutii garuu gareen milishootaa Huutii lola sababa gareen michuu isaanii Hamaas Israa'el irratti banteen Israa'el tumuu eegalteetii jirti. Milishoota Huutii kan ammoo Iraantuu deeggarama jedhamee ka yaaddamu yoo ta'u, amma Huutiin lola kanatti galuuni ifatti waldhabdeen kun akka babal'atuu fi karra saaqeetii jira. Kun ammoo waraana Israa'eliif Falasxiin kana hammeessuun biyyoota baajiddu galeessaa muddama keessa galcheeras jedhameetii jira. Gareen Hizbollaahi adda waraanaa bira manuu mala jedhamee atoo eeggamaa jiru hidhattoonni Huutii Yaman keessa haleellaa misaa'ilaa fi diroonii raawwachuun isaanii kun ammoo gudduma nama dinqeetii jira. Hizbollaahi dhaaba siyaasaa yennaa ta'u, dhaabni siyaasaa kun ammoo seera amantaa warra Shi'aa cimsee kan hordofuu fi Libaanos keessatti aangoo guddaa ka qabudha. Bara 1992 irraa eegalee barreessaa isaa ol aanaa nama hedduu waraanaan cimaa ta'e jedhame Hasan Nasrallaahiin hogganamaatii jira. Egaa haleellaan Hamaas onkoleessa 7 Israa'el irratti banee ganama fuullee eegaluuni Hizbollaahi Israa'el gama kaabaatiin haleeluu jalqabuusaa addeesseetii ture. Haga gaafa onkoleessa 8 irraa eegalee Hizbollaahi loltoota Israa'el 120 ta'an ajjeesee jira jechuun har'a ibseetii jira. Ameerikaan dhaaba siyaasaa kana ammoo akka gartuu shoror keessaatti ka ilaaltu yoo ta'u, haa ta'utti garuu gareen kun dandeettii waraanaa fi hidhannoo qabuun daraan dhiibbaa biyyoota lixaa irratti adoo hin hafin uumuu irratti argama. Hawaasa Filisxiin bakka bu'ee Gaazaa keessatti Israa'el waliin walfalmataa ka jiru gareen warra loltoota Hamaas haleellaa onkoleessa 7 guyyoota 26 har'aa dura eegaleeni dhumaatii lammiilee Israa'el
Israa'el 1,500 oliitiif sababa ta'eetii jira. Hamaas jecha gabaabaa jechoota afaan Arabaa Harakaak al-Muqaawamaa al-Islaamiyaa jedhamu irraa kan ijaarame yoo ta'u hiikkaan isaa afaan Oromootiin sochii diddaa Islaamaa jedhuun walqixa kan qabaatu ta'a. Eega gareen kun baatii onkololeessaa Israa'el haleellaa tasaatiin rukuteen as ammoo lolli walirraa hin cinne Falasximoota irratti Israa'eliin gaggeeffamu irratti argama. Israa'el tarkaanfii haaloo baafannaa irratti kan argamtu yoo ta'u garuu amma Israa'el haga Hamaas seenaa gochuutti lolaa waan jirtu fakkaatti. Haleellaan qilleensaa Israa'el kaampii baqattootaa Jabaliyaa irratti har'a raawwate ammoo sirrumaa seera addunyaa kan caccabsa jechuun dhaabbileen miti mootummaa fi dhaabbata mootummoota gamtoomanis balaaleffataniitu jiru. Haleellaa har'a kaampii baqattoota Israa'el raawwatte kanaan ammoo daa'imman dabalatee ka dhibbaan lakkaa'aman ajjeefamaniitu jiru. Ministeeriin haajaa alaa Tarkiyyee Haakan Fidanii fi gitni isaanii ka Iraanii Huseen har'aan tana Ankaraatti wal arguun isaanii ammoo yaaddoo lolli kun babal'atuu mala jedhus akkaan dabaleetii jira. Pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayidenii fi mootiin Joordaan Abdullaahi lammaffaan ammoo buqqaatiin uummata nagaa Gaazaa keessatti raawwatamaa jiru akka dhaabbatuuf jecha har'a wal dubbii eegalanii jiru. Israa'el ammoo bakka lolli womaatu hin jirretti West Bank keessatti lammiilee Falasxiin haleelaa ka jirtu yoo ta'u haga ammaattis lammiileen Falasxiin 130 ta'an bulchiinsa West Bank keessatti ajjeefamaniitu jiru. Gaazexeessitoonnii fi ogeeyyonni miidiyaa 38 ta'an ammoo haleellaa Israa'el raawwattuun Gaazaa keessatti ajjeefamu haanaadha dhagabaasee jira. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ammoo Gaazaan amma bakka daa'imman 1000 lakkaa'aman itti awwaalaman taatee jirti jechuun hammeenna deemaa jiru cimsee addeesseetii jira. Onkololeessa 7 irraa eegalee Gaazaa keessatti guyyaa guyyaatti jiddu galeessaan daa'imman Falasxiin ka 420 ta'an akka ajjeefaman yookiin ammoo akka madaa'uu danda'an dhaabbanni mootummoota gamtoomanii addeesseetii jira. Amma hanqinni bisaanii guddaan uumamuun bisaan qaama namaa keessaa waan hir'ataniif lakkoofsi daa'immanii fi dubartoota du'anii ammas dabaluu mala jechuun UN akeekkachiiseetii jira. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii Gaazaan bakka haleellaa boqonnaa hin qabne mara horattee jirti jedheetii jira. Lammiileen Falasxiin haga ammaa 1000 ajjeefaman kunis irra caalaan isaanii daa'immanii fi dubartoota ta'uu isaaniitti ministeerri fayyaa Gaazaa addeesseetii jira. Dubbii himaan fandii daa'imman dhaabbata mootummoota gamtoomanii ka UNICEF James Elder ammoo balaa hamaa daa'imman mudachuu malu durumaa himnee turre jechuun dhajiifateetii jira. Waraanni Israa'el eega haleellaa gama Huutiin kibba biyyattiitiin itti banameen as ammoo dooniiwwan waraanaa gara galaana diimaatti bobbaasuu addeesteetii jirti. Gabaasa kana walta qabatuuf ammoo Zeewiyoon Aljaziiraa Anaaduuluu BBC CNN Reuters Middle East Monitory Times of Israa'el fi ABC niifaa wabeeffanneetii jirra. Egaan hordoftoota keenya miidiyaa keessa Waliif TV irraa oduu sa'aatii kanaaf qabannee isinii dhiyeessaa turre kanumaan goolabneeti jirra. Sagantaalee fi qophiilee miidiyaa keessan Waliif TV kanaaf ani wajjin yeroo gaarii qabaadhaa isiniin jenna. Galatooma.